Akkam nagaa jirtu hordoftoota chaanaala keenyaa. Har'a seenaa gootaa seenaa Oromoo keessatti maqaan isaa odoo hin dhaaminii hin dabarre tokko jaalatamaa fi kabajamaa hayyuu fi qabsaa'aa Oromoo Jaalladhii Gammadaa qabadhee dhiyaadhee jira. Jaalladhii Gammadaa kutaa dhiyaa Oromiyaa Wallagga keessatti naannoo Baddalleetti dhalate. Maatiin isaa qonnaan bultoota aadaa fi seenaa Oromoo akkaan jaalatan kabajamaa fi Oromummaa irratti cimaa kan ta'an irraa dhalate. Nadhiin jireenya isaatii jalqabee nama qaroo yaada bilchaataa ta'ee fi biyyaaf qabsaa'aa aarsaa fi jaalala guddaa qabu ture. Barumsa isaa sadarkaa jalqabaa lammaffaa bakka dhalatetti xumure. Barumsa sadarkaa olaanaa fi gara yuunivarsiitii Finfinneetti gale. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti hayyoota Oromoo gurguddoo waliin wal quunnamanii socho'iinsi barattoota Oromoo waan garbummaa fi roorroo mormuu irratti baratummaa isaatiin socho'uu jalqabe. Nadhii Gammadaa barumsa isaatiin hayyuu ta'uu qofa osoo hin taane gara qabsoo hidhannoottis makamuudhaan saba isaa bilisa baasuudhaaf murteesse. Socho'iinsa ABO keessatti zoonii dhiyaa Oromiyaa keessatti ijaarsaaf leenjii waraanaa irratti gahee guddaa taphateera. Jaalladhii Gammadaa leenjisaa dubbataa fi hoogganaa cimaa ture. Waraana ABO keessatti leenjisaa fi sabboonaa nama guddaa fi nama beekamaa ture. Waa'ee Oromummaa seenaa fi lafa Oromoo ilaalchisee barreessuu fi barsiisuu akkaan beekamaa ture. Bara 1991 yeroo jijjiiramaa mootummaan Itoophiyaa keessatti ABO'n mootummaa ce'umsaa keessatti yeroo hirmaatetti Jaalladhii Gammadaa gahee dippiloomaasii fi ogummaa olaanaa taphateera. Keessattuu naannoo Wallaggaa fi naannoo dhiyaa Oromiyaatti uummata gurmeessuudhaaf dadammaqsuu irratti gahee guddaa baateera. Sagaleen isaa, yaadni isaa fi ijaarsi isaa uummata biratti fudhatama guddaa isaaf kennaa ture. Haa ta'u malee yeroo sirna ce'umsaa diigamuu fi walitti bu'iinsa keessatti uumamu Jaalladhii Gammadaa qabsoof dirree fi sosochii waraanaa irratti dhiibbaa guddaa uumuudhaaf dirqame. Bara 1990moota keessa yeroo waraanni roorroon hammaatetti Jaalladhii Gammadaa dirree qabsoo keessatti tattaaffii guddaa gochaa ture. Sonaa fi hojii isaatiin wal qabatee goota honnee qabuu fi murteessaa ta'ee beekama. Gaddisiisaa kan ta'e qabsoowwan guddaan kun haala qorannoo fi seenaa keessatti hanga har'aatti waan ta'eef tokko osoo hin mirkanaa'in yookaan immoo osoo addan bahin dhabame. Seenaa Oromoo keessatti dirree qabsoo irratti kutannoodhaan erga wareegame yookaan dhabame booda maqaan isaa fi gootummaan isaa hanga har'aatti jaalalaa fi kabaja guddaadhaan yaadatama. Jaalladhii Gammadaa seenaa Oromoo keessatti leenjisaa hoogganaa fakkeenya gootummaa ta'ee meeshaa sagalee isaatiin kan baraa baratti darbee jiraatudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya, seenaa Jaalladhii Gammadaa gabaabinaan kanaan isin biraan geenyee jirra. Yeroo taanuudhaa fi seenaan biraa akka isin qaqqabuu fi chaanala keenya like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Yeroo gaarii. I'm